Mudinti isaanii kun baay'ee miidhamne biddeenni irra jira. Achuma dhaabbadhu akka kaameraa keessa darba. Obse kichini kana gisee hunda bakka mana addaan jirtuuti shiti beekin argaan jiru. Ajaa'ibee Fatiyaan Itoophiyaa galtee hundumti keessan ni beektu. Erga galtee sararatanyaa fudhattee sararatanyaan ishee akkuma argaa jirtanii maqaa ishee Obseedha. Nama baay'eedhaan gara TikTokii kanaa wal dhabdee maaliif jennaan namoonni tokko beektanii hin naafu dhugaa dubbachuu fi naafan amma Fatiyaan dhugaa dubbachuuf nama rakkina keessa darbee nama ishii mijatti tanallee miidhuun natti hin fakkaatu osuma waan ta'e yoo nama biraa bashaa ba'uu ta'e malee ishii rakkina hedduu keessa nama hin qabdu biqaa hin jiraamtiire haaduma beektee ishiin miidiyaa kanarratti intini jechuuf malee nama miidhuu miti. Ana garuu nama rarti dhugaa dubbachuu fi Fatiyaan baay'ee tokko nama rarti maaliif nama hin qabdu nama maatii ishii dhabee obboleettii hin qabdu kanaafiyyuu namni itti duulaa bakka ishiin gaafa ishiin miidiyaa kanarratti akkana jettee obsee kana godhi ishiin iyyuu dhugaa dubbachuuf akkuma bakka namoonni tokko dhugaa itti fakkaata beektanii. Kanaafuu nama hinaafuun shakkaa miti namni tokko gaafa namaa dabartee amma wanti Salamoon hundi keessan ni beektu. Mijattii tana bakka kaatee yaadadhu bakka laazimisa yaadachuu hin qabdu jireenya san keessaa bakka naa dabarte ganaan gad deebi'ee yookiin jireenya keessa darbesaa faarsaa osoo hin taane bakka waan tokko bakka kaatee yaadadhu jechuun garaagarummaa qaba. Innis maal seetanii bakka kaatee yaadadhu gaafa jedhan nama tokko amma fakkeenya maatii hiyyeessaa irraa dhalattee gaafa bakka hin jiraamtire namoota maatii keessan xiqqoo ishii fooyyessitee isaarra fooyyessitee laazim rakkina keessa darbisan rakkina rakkachaa turesan biyaansi isa yaadachuu hin qabu sammuu biyyattuuf deebisuu hin qabu si galee kanaafi namoonni akkanatti yaadanii namatti hin yaaftanii gaarii miti. Namni nama foomiyyuu taanaan dhugaa dubbachuu fi hin dabartuufillee namaafillee hin dabartu kanaafiyyuu namatti naafuu shaggaa miti isiniin jedhan akka kiyyaatti. So namni tokko dhugaa dubbachuuf rakkina hedduu keessa darbee waan xiqqoodhaan gaafa ka'e gaafa waan rabbisii dabarsee milkoofte wanti jalqaba irratti gochuu qabdu of beeksisuuf yookiin immoo intini jechuudhaaf osoo hin taane rakkina keessa dabarte sanis yaadachuu yookiin immoo namoota rakkatanii jiran namoota akka keessatti rakkataa jiran kana gargaaruun dirqama. Amma mijattii suni nama umurii ishee xiqqoodha deddeebitee namoota irra gargaaraa turte ijoollee akka isheetti karaa irratti illee kufan gargaartee nama baay'ee gargaartee an akkasiiti. Ishiinuu hin beekti ofiif iyyuu beektetu namoota akka isheetti kufan kana gargaaratii turte wanti yan jechuudha. Gin yaa ta'u malee bakka kaate gaafa ishiin beektanii kaayaa'u namni akkanatti nafuu akka iyyoomitti nafuu akka kufetti nafuu hin ka'a namni aftaamin kuni aftii wajjiniin dhalate osoo hin taane hojjeteetuma argate jechuudha. Namni hundumtuu namni warri fooqii makiinaa qabu warri waa hunduma qabu kun qabeenya wajjiniin dhalatee miti. Si galee iyyeechis tarii waan rabbiin siif qoodu hin dhabduuti aftaami ta'uu dandeessa. Si galee kanaaf iyyeechis dureechis akka namoonni ilaalcha namootatti tokko miti gin waaqa biratti tokko. Si galee namni sun gaafa harkaa fi miila qabu iyyeessan jedhamu hojjetee amma Fatiyaadhaan maal jedhuuni iyyeetti homaa hin qabne maal sitti inaafu natti ni inaafina gaafa jettuuni iyyeetti homaa hin qabne maaltu sitti inaafa jedhuun ishiin iyyeetti hin jedhamtu dhugaa dubbachuuf iyyeetti kan jedhamu nama harka hin qabne nama ijaan arguu hin dandeenye nama miila hin qabne nama hojjechuu hin dandeenyetu iyyeessa jedhama malee namni harkaan miila qabu nama hojjetee of jiraachisuu danda'u iyyeessa hin jedhamu mool sinii galee.
Anarra odoomayyuu qabaachuu baadhee haftaamiin jedhama. Malee hiyyeessa namni hin jedhamu jechuudha. Hojjedhe waan affidu jechuudha. Hojjedhe waan hin argadhuuf hiyyeessa hin jedhamu. Kanaaf hiyyeetti maalishii hojjecha akkana namoonni fayyadamtan dhugaa dubbachuuf sirrii miti isinii galee. Namni tokko namni harkaan miila qabu namni qaama guutuu qabu hojjetee waan fiduuf hiyyeessa hin jedhamu. Hin hojjetaa hin argataa. Biyaansi amma tiikitookii kanatu uummata balleessaa jira malee waanuma feeyyuu ana gabuu bulu hin jiru. Hojjetee of jiraachisuu danda'a jechuudha. Si galee hojjetee of jiraachisuu danda'u hiyyeessa hin jedhamu. Kanaafuu obboloota koo waan akkasiitu jira. Fatiyaan namoota baay'een aan arrabsanii akka barbaadde taate dhugaa dubbachuu ishiin miidiyaa kana amma beektanii yeroo ammaa kanatti akka namoonni ishii jala taa'anii dhaggeeffataniif akka namoonni baay'ataniif ishiin kan waan biraa sirratti haasofte obsee kana godhi obsee shintibeetii miicii obsee saayinaan kana ishii miidiyaa ishii guddifachuun malee dhugaa dubbachuu fi mijattii tana yeroo ta'e umaatiin qabdu hojiin eenyuun jedhu garuu immoo biyaansi ishiidhaaf illee silxanaa ta'a. Isheen amma biyya Arabaatis mana namaatis hojjettee argite akka madaamii sanis godhattu ciyyoon tana barnoota ta'a malee waan ishee miidhuu miti. Isinii galee isheen immoo waan rakkina argiteef nama miidhuu miti. An akka Habashaa nama miidhuu Itoophiyaa keessatti hin jiru dhugaa dubbachuuf. Sararatanyaa Itoophiyaa keessatti yookiin immoo nama Habashaa jala galuudha mannaa Araboota ifatamee akka barbaade ta'ee isaan jala hojjechuu naa wajja. Dhugaa dubbachuu amma ta'e Araboonni garaa laafu. Keenya koo namni miidhanyaa dhugaa dubbachuuf. Aan akka nama keenya sararatanyaa qoccolu hin jiru. Isinii galee amma fakkeenya fi nyaatu mallee Itoophiyaatti gaafan dhaga'u sarratanyaan kobaatti yookiin dokee yookiin kikki waan akkasii kan jaatti kobaatti godhatti'an yoo dhaga'u jechuudha. Hundee barumatu godhe malee dhugaa dubbachuuf ani amma fakkeenyaaf yeroo Finfinnee qaataa yeroo sanitti yaa'an illee daa'ima sirriitti hin beeku. Dhugaa dubbachuuf hoteela keessatti eessumni kiyyoo hoteela wayii kan qabu hojjettoonni achi keessa jiran waanuma ofii isaaniitti waan barbaadan hojjetan nyaatu waan kanan argee jechuudha. Garuu mana namaatitti beektanii amma yerumatu jijjiirame yerumatu qaalii ta'e yerumatu badaa ta'e malee yeroo duriitti namni waliin xayyafu waan isaan nyaatu biqa sararatanyaa dhugaa dubbachuuf akkuma maafiitti wajjin hin jiraataa jiru. Ani amma argetti hangam beekutti jechuudha. Garuu immoo waan ammaa bineensa fi intini wal bira godhe jechuun hin danda'a. Kuni gaarii miti. Waaqa biratti illee sararatanyaa takka akka obboleettii keetti ilaaltee sarratanyaan sun daa'ima kana goote namni keenya hojii gaarii waan hojjetuufi ani dhugaa dubbachuuf sarratanyaatti silaalu gubattuu yoo biqaatan marrarte waan isaan gootu dhabdu waan akkana kana hojjetti. Sarratanyaadhaaf akka obboleettii keetti ilaalii isheedhaafis darbuu dandeessi. Dhugaa dubbachuuf namni keenya kanaafuu waan akkanaatu jira Itoophiyaa keessa. Siniin jedha waa'ee Fatiyaatillee kan ka'e yoo baay'ee haasa'ee jira. Na akkasii Fatiyaa akkasitti beekaa siniin jechuu barbaadetanii dhugaa dubbachuu kanatti sulti garuu baay'ee takkan kolfaa baay'ee tokko nama bohaarsaa. Anna akkasiniin jedha waan hundaafuyyuu viidiyoo biraatiin hanga walitti turtii gaarii qabaadha. Nagaan turaa. Bye.